Saidon egaa akkuma jechaa jiru kanatti siimii haaraallee baasee yaa Sumaayyaa yaa haadha manaa koo yaa haadha ijoollee tiyyaa ijoollee koo na agarsiisi maaloo ijoollee koo arguun barbaada osoo lubbuun kiyyaa lafa kanarra jirtuuti ijoollee koo ijaan na agarsiisi otoo sammuun koo hin darbiin otoo ani maraadhee qoricha hin dhugiini ijoollee koo qofa na agarsiisi jedhee siimiillee bitee jechuudha sagaleellee kaa'ee fi isheen garuu gochaa gara jabinaa hagam kan taanetti diddee sagalee isaatillee aggeeffachuu jalaa didde siimiillee qayyaree dadhabe akkasumallee immoo jechuudha kennaa inni isheef qopheesse. Waan hundumallee jechuudha itti himee kennaa kana siifin godhe dhiifamallee jedhee waa hedduu isheefi taphatee jechuudha garuu Sumaayyaan abadan bakka jirtu itti himuu diddee egaa murtoon koo kana booddaa jedhee murtoo ajaa'ibaa murteeffate jechuudha. Nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii jechuudha. Egaa akkuma beekamu waa'ee Saidofaa guyyoota baay'eef irraa hin ejjenneen ture. Amma baay'ee tokko garaana nyaate dhugaa waaqayyo baay'ee na gaddisiise jechuudha. Egaa viidiyoosaa amma argitanii jirtu viidiyoo inni amma abdiifaa wajjiniin gadhiise jechuudha. Hawwaafaa wajjin taa'eetiin viidiyoo baay'ee garaa nama nyaatu gadhiise jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanti tokko gaafa namatti fakkaate itti adeemanii karaa keessa bahan baay'ee nama gaddisiisa. Garuu obboleessa kana yeroon ilaalu dhugaa rabbiiti ani baay'ee tokko na gaddisiisa jechuudha. Maaliif yoo jettanii namni ilmoo isaa arguudhaaf gaafa hanga kana gogga'ame amma immoo deebi'eetiin gochaan haga kana gara namatti jabaanee akkama ta'e dubartiin abbaa manaa isheetti haala kanaan gara jabaatti jedhee abadan hin amanuun ture. Egaa akkuma inni jedhu siimiillee bitee homallee godhee bilbila qaqayyaree sagalee kaa'ee na duffattee iddooma jirtu tasumaa na diddee namoonni baay'een magaalaa adeem jirti biyya inni kaan Dubaay deemuuf jedha inni kaan immoo Saudii deemuuf jedha asuma magaala iddoo isheen adeem jedhan kana deemuuf kaatettillee bishaan yookiin immoo galaana baay'eetu jira sanumayyuu ijoollee kiyyaaf baay'ee gwaaga'ee yookiin immoo baay'ee sodaadheetiin jira Sumaayyaa daraa dhiifama naa godhi waanan balleesse hundumaa sinkiisa yoo barbaadde mana kanallee yoo hin fedhu manumachumatti deebi'een hin galu yoo jette ani manuma ka biraallee farrashee homa godhee kana biraallee kireesse itti si galcha aarsaa ati kaffali jettellee mara kaffalee itti si galcha Sumaayyaa si'ata akka ijoollee kona argisiisi jedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee ofii aarsaa haga kana kaffalanii ijoollee ofii asiin geessifatanii ka'anii yeroo hamma kana jalaa okattu baay'ee tokko nama gaddisiisa haala qalbiitiin guddattu ijoolleen chaalenjii baay'ee keessa darbee ijoollee isaa guddifatee haala kanarra geessifatee yeroo har'a ijoollee isaa jalaa oksitu jechuun ijoollee haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti ijoolleen qixxeedha jechuudha. Han abbaa manaa qofa miti hanaadha manaa qofa miti jechuudha qixxee rakkatama haati manaa haadeessuyyuu itti rakkatte haadeessuyyuu malee inni itti rakkate alcheeraa itti rakkateeti immoo guddifateera jechuudha. Kanaafiyyuu hannama tokko otoo hin taane hannama lamaan isaaniiti qixxeedha akkamitti ijoollee isa oksuu dandeesse maayichaa otuma ta'eellee otuma okachuudha barbaaddellee sirrii haati manaa gaafa abbaa manaa namarratti fuudhu hin aarti kan lubbuusaa balleessullee jira kan waa hedduu balleessu baay'eetu jira garuu Saidoon akkuma beekamu ikoonoomii ishee harkaan hin tuqne sanumarratti immoo jaaladhe wal jaalannee erga wal fuuneeti immoo akka shariyaan nu eeyyamittus immoo erga wal fuuneeti dhiifama naaf godhi jedhe sapiraayisii ajaa'ibaa hojjetee fi ishee bira deemuu aqe jechuudha. Otoo indoom fuudhee mushurrummaa otoo hin taa'iinu sodaa haadha manaasaa duraa akkasumas immoo arguu ijoollee isaa waan barbaadeefu deeme kunumtiyyuu ulfinadha jechuudha. Kuni kabaja ajaa'ibaa yookiin immoo jaalala addaa waan ishiif qabuun malee dhugaa dubbachuuf namni tokko sargii dhaabbatee ji'a takkittiillee otoo haadha manaa isaa bira hin taa'iin akkamitti deemeenu kunuu gaaffiidhaan jaalala isheef qabu kana hundumaatuyyuu inni si'a lama eerpoortii deeme deebi'uun isaatu isheefuu jaalala seefii qabu ibsuusaa baruu qabdi turte hanga kana deebitee hanga kana garatti jabaattee hanga kana ijoollee isaa jalaa oksite hanga sammuun namaa ilmi namaa koo waa xiqqishuu tokko irratti maraata dhugaa ilmi namaa waan obsee gaafa dadhabe cinqame gaafa dadhabe waan rakkoodha akkasumallee jechuudha ishee inni amma fuudhe kanallee hin argitu
kaleessa akka isheen itti xafaxaftu wabi'aan jechuudha ayyuunillee jechuudha inna amma as deebi'ee hamilee dhaba achi deemee hamilee dhaba kan mucaan kun gidduutti mee maalaa ta'u jedhaniiti maali yaadani mee dhugaa maali yaadaniitiin haala kanaan ilma namaa akkas joonjessu jechuun ulfaata sirri ilmi namaa dogoggora kan hin dogoggorre hin jiru ilmi namaa kan nama ta'e kan nyaatu kan dhugu kan hin dogoggorre hin jiru garuu immoo ilmi namaa dhiifama walii godha badii jiruuf jechuudha gaafa dhiifama walii godhee jaalala isaa siin bulchaa siin jaaladha waan hunda siin guuta erga je'eeti kalaas maaliin dhumaa waan uumuu qabamoo maal yoo qixxeematumatti fayyadamaniiru ta'eetu ilmoo isaa yoo argisiiste maal ta'a kan namoonni baay'een ilmooma isaaniiyyuu kan guddisan hin jirani dhugaa hin guddisumoo hin guddisan ijoo yoo sobeera yoo ta'e dhugaa koomentii jalatti mee barreessa jechuun namoonni baay'een abbaa manaa isaanii fuudhanii hin guddisanii namoonni tokko ilmootti gatanii kan irraa badanfaa jiru jechuudha abbaa manaatti gatanii kan badanfaa jiru akkuma dhiirri balleessu dubartiinis kan balleessitu jirti jechuudha yeroo kana masaanuu yookiin immoo haati manaan booda deemte sun ilmoo abbaa manaa isheetii akka ilmoo isheetti ni guddisti jechuudha kun immoo isheen isne ilmoo ishee irra jirti ilmoo ishee kunuunfatti nyaachisa hin obaasa hin kunuunsa innama maal isa kaan yoo ta'e immoo inni immoo waan uumuuf hin qabu waan waa tokko ta'uuf hin qabu maayii gara jabinni amma kana dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een irraa haasa'e namoonni baay'ee yeroo amma kana onlaayinii irra deddeemanii kana gaafa haqee macarrashaa ishee obsa dhabee namni kun otoo wanta tokko of godhe yookiin immoo sammuun isaatillee feel taatee gaabbii akkamii namatti dhagahama sanuu ta'u ijoollee isaan argi maali biyya ormaa jechuun biyya ormaa keessatti akka biyya ufiitillee wanti tokko baqa sammuun namaa dafee biizii ta'a dhugaa wanti akka qaldii tokkotti akka taasaa jechuudha rifuu liphii kan jedhan keessatti sammuun namaallee feel ta'a jechuudha kanaaf yaa Sumaayyaa dhugaa sinfaarsineerra kanarraa kana booda itti mul'isi ilmaan isaa hadaraa rabbiif jedhiitii itti mul'isi abbaa manaa keettillee mul'adhu kootu araaramii wajjiniin deebi'aa jireenya keessan akkuma duraatti walii galaatii waliin jiraadhaa isiniin jennaa limaanninyaa'u ayyuun qirqirqir jetti waa garaatti nafne natti fakkaata waa malee miti ayyuunillee jechuudha ani booda sana shakka ayyuun akkuma yaadu kanatti akka kaleessa wabii yeroo isheen xafaxaftu argetti ani hin beeku Saidootti deebiti natti hin fakkaatu jechuudha qalabatiis fuutee gad darbatti maaloodhaa jawaansa inna boodumattuu ayyuutti as deebi'a jettee yaadiin Sumaayyaa abbaan manaa kee kanuma kee ta'a jechuudha dhiifama walii godhaati kennaasiif qophaa'e illee kootti fudhadhu inni kaan makiinaa miti gaarii dhabeeran ta'a maal dhugaa gooftaa gaarii nu dhibdeen bar saayikilii nuun jirtu ati aayifoonii fi makiinaa argatteetiin kana baqattee mana keessaa baata sanuu mana sitti qayyara je'a anuu siifarra shayaan sii bareechaadha isaa siifarra sha'aniyyuu kunooga jaarsa kana namaan jedhu jiraa dhugaa dubbachuu waan kana caalu mee aarsaa kana caalu Saidoon maal naafaa kaffalu jetteetu Sumaayyaa maanni dhugaa maan akkasii immoo dhugaa maal egaa seeruma Itoophiyaa akkasii amoontaan namoonni baay'een dhugaa rabbi namoonni baay'ee walirratti fuudhanii walirraa gaggashaa jiru maal taate kootu galii dhugaa kootu galii sammuu Saidoo eeggitiif jecha malee otoo Saidoon akka qabutti akka dhiira ta'etti akka aariitti yoona 3-5 akkuma dura je'e 10 sirratti fuudha dhugaa itti deebi otoo 10 sirratti fuudhin Saidoon 10 sirratti fuunaan ati kachalle buute ijoolleen kan har'a maallaqni si arga jira ijoollee kee iddoo barbaadde saafarte iddoo barbaadde fuutee deemta booda garuu gaafa ijoolleen kee barumsa gahaan arganne waan tokko gaabbita kootu deebi kootu galii adaraa rabbisiin jenna kootu galii rabbiin walitti sinaa fidu walitti sinaa agarsiisu jaalalli keessan duraatti isin haa deebisu du'aayi godhaa fi nagaannaa tura.